warahmatullahi wabarakatuh. Boleen kee kam naga keessan fayyadaanis alhamdulillah galata rabbi. Boleen kee adhamoo viidiyoo nani qabadhee isin dhiyaadhe shamarreen takka yookiin dubartiin heerumte tokko abbaa manaa isii yookiin jaalallee isii akkamitti qabatti ka jedhu qabadhee isin dhiyaadhe karaa kamiin nama kana qabachuu dandeetti, karaa kamiin mucaa kana qabachuu dandeetti yookiin abbaa manaa isii kana ka jedhudha. Yeroo ammaa kanatti akka jireenyi ilmi namaa hedduu bittinnaadha jechuudha. Maaliifi sababa hedduu garaagaraatiin jechuudha. Asirratti jechuudha boleen kiyya dhiirri tokko yeroo jaalala isin gaafatu dhiira kanaaf isin daftanii deebiin kennina. Maaliifi yoo ati daftee nama kanaaf deebii kan kennitu ta'e mucichi kun keessa isaatti sitti haasa'a malee si taasisuu danda'a. Maali dhaalan akkanaa jechuu danda'a. Yookiin kaayoof siif dhufa yookiin immoo kaayoof siif dhufu. Asirratti jechuudha. Wanti isiniin jechuu barbaade yeroo inni gaafii isin dhiyeessu daftee si jaaladha hoo jettee kun dogongora keeti. Dhiira tokko yeroo waa'ee jaalalaa si dhiyeessu yeroo itti fudhachuu qabda. Ji'a 2-3 yookiin ji'a 6 itti fudhachuu qabda. Namni kun yoo kaayoodhaa akkasii barbaadu ta'e si duuka tarkaanfata. Waggaas eeggachuu danda'a, waggaa kunis eeggachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jechuudha boleen kee namni tokko yeroo nama gaafii jaalalaa dhiyeessu uf eeggannoon jechuudha. Asirratti wanti isin gorsuu barbaade amma haala amala keessan sirreeffachuu qabdan. Jaalallee keessa yookiin abbaa manaa keessa wajjin jiraachuuf yeroo kennuufii qabdanii daddabtanii ati akkanarra jirta, ati buuta akkana jirta, ati bilbilli kee biizadha hoo jettee namni kun tarii biizii ta'uu danda'a yoo sobe immoo isatti rakkata jechuudha. Kanaaf nama kana qabachuuf karaa hedduun tarkaanfachuu qabda. Karaan hedduun ati tarkaanfatu tokkoffaa obsa qabaachuudha. Lammaffaa mootuyyuu yeroo inni waan tokko siin jedhe jecha isaa san irraa fudhattee madaaltee laalta jechi kun dhugaadha mosob jecha isaa san mirkaneeffachuuf mootuyyuu deemtee suuta irra ga'uu dandeetta namicha sanirra jechuudha. Daftee afaan keetii waan baafateen daftee afaan keetii nama saniin akkanaatti jettee yoo kennite nama jaalatu sun hin dhabda. Maaliif innillee waan si jaalatu yookiin si jaalata ta'a yookaan si barbaadu ta'e yeroo ofii si kenna jechuudha. Si wajjin haasawuu eegala yeroo si qabu san itti fayyadamtan jechuudha. Yeroo ammaa mootu yeroo nuyi jiru namni amma argaa jirtanii kanaaf jechuudha. Dhiira tokko qabachuuf obsa qabaadha. Jecha dabarfadha. Gorsaan jechuudha. Nama kana karaa hedduun dhiiroti immoo karaa hedduun qabachuu danda'an. Dubartiin takka amala isiitiin dhiira hagguma fedhe badaa tokko hoo ta'e amala isheetiin qabachuu dandeetti. Maaliif dubartii mala dubartii beeytuyyuu kanaaf jechuudha. Isinillee obboleeyyan kee ijoolleen shamarranii jabaadhatii of eeggannoodhaan suuta nama isa waliin haasa'uu. Maaliif hojjetta yoo nama isa waliin suuta haasoftee malaan karatti deemu yoo lolaa ta'eyyuu beektaa dubartiin jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni sun lolaa ta'e nama lolaa saniin kasa'eessiti karatti deebifti hin qabbaneessiti. Kanaaf isinillee jechuudha obboleen kiyya homa xiqqoo jettanii bultii keessan hin diigina. Homa xiqqoo jettanii jireenya keessan kan jiraachuu dandeettan namoota hedduutu jira. Warroon odoomatii qaban gargara ban sababa amalaatiin jireenya isaanii bittinneessan jechuudha. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya ka biyya keessaas ta'e ka biyya alaas ta'e namni akka itti jaalatu malaan jaalata suuta duuka tarkaanfata jechuudha. Isinillee akkasumatti jaalallee keessan yookiin abbaa manaa keessan jecha hundaa obsitanii fi gorfattanii gaafa gorsa sanirra darbee kan jedhu ta'e isa rakkoo qaba jechuudha. Kanaaf isinillee obboleen kiyya gorsa nama jaalattan san obsaan eeggadha. Nama jaalattan san yoo obsaan eeggatte hin injifatta jechuudha nama sanirra hin oolta. Maaliif waan obsituuf deebi'ee mootu gorsa namoota adda addaatiin yookaan seenullee ta'e namni hin jiraa miti hiriyyarraan gara akkasiitiin hin dhaga'inati. Wanni kun jireenya kee waan ta'eef jireenya kee kana nama keessa galchuun barbaachisu. Jireenya kee kana ofii keetii itti waan seenteef waan ta'eef nama hiriyyaa keetti himtee yookiin immoo tuyyuu hin jiraa miti obboleettiitti himtee sheexaan yeroo kana hin seena. Nama seenaa isin wasa ay akkana jedha kalli walii jechuutti seentanii gaafa kana bultiin keessan hin diigama jechuudha. Jireenya kee waan ta'eef mataa keetiin madaaltii nama sii ta'u yookiin immoo yoo fakkeenya ofii keetii hamma jechuudha. Dhiira kan ergin jaaladhete ofii keetii yoo duuka tarkaanfatte
gaafa buru nama sanitti dabalamtu abadan hin seenuftu jechuudha. Maaliif wanna ofii keetii jaallatteef jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya viidiyoo kana jechuudha. Kanaaf isin hojjedhe isinillee asirratti jechuudha. Karaa nama tokko jaallachuuf keessa keetti yaada dheeraa qabaachuu qabda. Utuu as gabaabsitee hin yaadin dheeressitee yaaduu qabda. Yoo dheeressitee yaadde galma geessa jechuudha. Yeroo as gabaabsitee yaaddee jettu mootuyyuu akkasuma yaadni keessuun hin gabaabbata. Maaliif as gabaabsitee yaadda kaatimaa waan ta'eef yaadni keessuun sarkaa gabaabbata. Kanaaf nama jaalattan saniif yeroo jaalattaniif san yaada keessan nama kana bultii wajjin ijaaradha jettee yaada kee dheeressuu qabda. Jecha namaa dhaga'uu qabdu. Maaliif jechi namaa homasii hin godhu. Jireenya kee bittinneessa waan ta'eef homasii gochuu hin danda'u. Namni tokko yeroo wal jaalalaan bultii ijaarratee yookiin immoo jaalalli ofii kan yeroo dheeraa wajjin jiraate jaalalli isaanii dabalaa deema. Asirratti amala qabeetii ta'uu qabda. Amala qabeetii kan jedhamu yoo amala kana qabaatte atillee namni suni daran jaalataa deema. Adada oolee buluu jaalala siif qaba. Yoo mootuyyuu loltuu taatee mufatta waan hunda keessatti jecha amma qalbiif waasiin jechuu danda'a. Wantoota adda addaatu jira. Yookiin nama hiriyaa isaaf si bira teessisee bilbilsiisee si gaafachuu danda'a. Karaa hedduun jira. Kanaaf jechuudha obboleen isinillee wanna gootan tokko of eeggannoon nama isiniif ta'e nama naaf ta'a jireenya kee jijjiira jette tokko irratti namoota keessan galchee ofii keetii wajjin tarkaanfadhu. Ofii keetii nama kana karatti deebisuuf erga jaalattee nama kana qabachuuf amala qabachuu qabda. Of sirreessuu qabda. Yoo duraan badduu taate yoo duraan maatii kee biratti akka feete kan taatu taa'anii hin jiraa miti ijoolleen tokko shururuun kan guddatu sun hin jiru bultii ijaarrachuu irratti shururuun hin jiru isin jechuufi kanaaf jechuudha obboleen kiyya ijoolleen shamarranii jabaadha. Bamana keessan jaalallee keessan tolchaa qabadha isin jedha. Asirratti viidiyoon kiyya kuni yoo isinitti tole like, subscribe, comment kaya kanarratti jechuudha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinuu nagaan naa turaa isinin jedha. Akkasii obboleen kiyya kanatti aansee wantoota adda addaatu jira. Viidiyoo muudannootu jira. Inshallah viidiyoo kanatti aansee isin hojjedha jedhee abdii qaba. Isinillee akkana gargaartan abdii qaba. Milkaa'ina gaarii abbaa manaa gaarii jaalallee gaarii rabbi isin haa hiruun hunda kennafu. Kanaaf nagaan naa turaa isinin jedha.